Ashama harka fuunee kabajamtoota chaanaala YouTube Isaaq Ibrahim. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viidiyoo har'aa keessatti jechuudha haala viidiyoo daqiiqaa dheeraadha. Kan daqiiqaa dheeraa akkasumas kan sa'aatii dheeraadha. Viidiyoo keessan Facebook irratti maxxansuu dandeettanii isinitti argisiisa. Namoonni baay'een viidiyoo daqiiqaa dheeraa Facebook irratti haala itti upload gootanii yookiin maxxansuu dandeessaniin baay'ee kan isin rakkisu jechuudha. Gaafis ni gaafattanii. Kanaaf viidiyoo daqiiqaa dheeraa haala itti maxxanstan isinitti argisiisa. Video sanaan gadhumaa daawwadhaa. Namoonni channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatiin nuuf ta'uu nu jajjabeessaa. Erga subscribe gootan mallattoo fi ringii balbalaa sana cuqaasuudhaan all notification kan jedhu irra kaayachuudhaan barnoota channel Isaaq Ibrahim irra darbu hundi akka isin dhaqqabu isiniin jenna. Barnoota kana video kana yoo daawwattan laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Isaaq Ibrahim amma isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti wanni gootan Chrome browserii keessan ni bantanii achi booda Facebook search gootanii garuu HTTPS ka jedhu kan erga gootan booda bakka M sanitti jechuudha web jettanii barreessitan jechuudha. Web jettanii barreessitanii webfacebook.com jettanii barreessitan jechuudha. Sana booda haala kanaan isiniif fida iddoo M san jechuudha web ka jedhu bakka buustanii haala kanaan isinii fida. Yeroo isinii fidu gubbaa irratti sararoota sadiin mallattoolee tuqaalee sadiin san tuqxanii jechuudha. Desktop site ka jedhu irra kaayattanii yoo barbaadan ni dhiistan rakkina illee hin qabu. Garuu bakka kana tuqxanii jechuudha. Desktop site ka jedhu irra kaayattan jechuudha. Kunoo isa kana right godhattanii jechuudha. Box isa right godhattan. Haala kanaan isinii fida. Garuu haala kanaan yoo hin seenin jechuudha Facebook ma yoo Chrome browseriidhaan seentan isiniif uploading godhachuudha viidiyoo guddaa isin barbaadanii kan saayizii guddaa kan megaabaayitii guddaa jechuudha. Kanaaf bakka photo and video jedhu bakka ittiin post waa gootan kana click gootanii yoo bantan photo and video ka jedhu isiniif fida. Create post ka jedhu isiniif dhufa jechuudha. Direct akkuma kompiitaraatti isiniif fida yookiin akka laaptoopiitti jecha. Achi booda viidiyoo dhuma filatan jechuudha. Mallattoo pilaasii san tuqxanii jechuudha. Viidiyoo barbaadan filachuudha. Amma viidiyoo feetan ni filattanii. Amma gaalarii kiyya keessa seeniitiin viidiyoo filachaa jira. Amma viidiyoo daqiiqaa dheeraa haa filadhoo. Filadhee isinitti argisiisu. Mee viidiyoo tokko. Mee viidiyoo isa kanaa haa filadhu. Select godha jechuudha. Isin ka barbaadan viidiyoo feetan jechuudha. Wi-Fi ta'uu qaba. Garuu normally daataan innis upload isiniin godha. Daataan waan hin danda'amneef jechuudha baay'ee waan lakkaa'uuf anama viidiyoo kana filadhee jira. Achi booda peejii kana naa fida kunoo add photos video ka jedhuu fi edit ka jedhu kana edit ni godha jechuudha. As biratti mallattoo X tanarraa balleessee editii kana ni tuqa. Bakka editii kanatti waan baay'eetu isiniif dhufa waan isin ajaa'ibsu keessa bakka thumbnail irra kaa'attan akkuma video YouTube yeroo upload gootan thumbnail irra kaayattan jechuudha. Kunoo change thumbnail ka jedhu jira. Yoo tuqxan bakka kana isinii fida. Achi booda upload image ka jedhu jira. Image upload gochuu dandeessan jechuu gaalarii keessan keessaa thumbnailidhaaf jechuudha. Video YouTube Facebook irra kennus thumbnail irra kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf suuraa tokko haa filadhu amma. Suuraa kan Ramadaan ka jedhu kan suuraa kan koo waliin edit ta'e kana filadhu mee ani isa san irra kaaya. Kana select godhee jira jechuudha. Suuraa amma isin argitan kana select naaf ta'eera. Achi booda upload naaf ta'a. Akka thumbnailitti irra naaf ta'a jechuudha. Viidiyoo kan koo fuula viidiyoo kan kooti kan Facebook irratti maxxanse san fuula isaa irra jechuudha. Afoo isaa fuuldura isaatitti suuraan amma select godhe kanatu mul'ata jechuudha. Kunoo akkuma as biratti argitan amma kan qalama diimaa irra ammare kun jechuudha. Thumbnailidha jechuudha. Thumbnail illee irra kaachuu hin dandeessanii akkuma YouTube haala kanaan filattan. Erga filattanii booda saving ka jedhu tuqxanii erga upload gootanii saving ka jedhu ni tuqxanii xiqqoo isiniif naanna'e. Kunoo amma asirratti naaf dhufeera kunoo suurichi viidiyoo wajjin. Viidiyoo jallisaa waan biraa ta'uu danda'a garuu suuraan fuuldura isin kaayattan jechuudha akka thumbnailitti itti fayyadamuu dandeessa. Waan feetan irra barreessan jechuudha. San booda bakka kana tuqxanii jechuudha. Ni filattan audiensii eenyu akka argu jechuudha. Anamma isinitti argisiisuu fi namni kamuu akka argu hin barbaanne jechuudha viidiyoo kan koo kana. Only me irra kaadha jechuudha. Isin garuu public irra kaachuu dandeessanii friends of friend yookiin friends qofa ka jedhu irra kaachuu dandeessan jecha.
Anamma only mi kay durkaadhe video kana isinitti argisiisuuf namni akkan argu waan hin barbaanneef jechaadha. San booda barreeffama add to your post jedhu kana yoo barbaadan barreeffama asirratti barreessuu dandeessan. Garuu posting ka jedhu yoo tuttan postingiin isinii dhufa jechuudha. Video upload isiniif godha jechuudha. Video upload isiniif godha. Video daqiiqaa 5 haa ta'u hanga sa'a 2 sa'a 3 haga fedhe haa dheeratu jechuudha. Normally bakka kana yoo dhuftanii ilaaltan amma mee Facebook kan koo bira dhaqee banee haa laalu amma kan upload naaf ta'e jechuudha. Okay, kuno videoon upload naaf ta'eera. Videoon as biratti argitan kuni Facebook irratti naaf maxxanfamee jira kuno. Namni like godhe hin jiru ana qofatu akka argu taasise jechuudha. Video daqiiqaa dheeraa jechuudha. Kuno naaf taphataa jira amma akkuma argitan kana. Ani beekaatti isa kana kan filadhe isin kan sa'a tokko filachuu dandeessan isinitti argisiisuudhaaf ani kan kana isiniif filadhe jechuudha. Kuno viidichi suuraalee kan akkuma as biratti argitan naaf taphataa jira. Haala kanaan video barbaadan upload gochuu dandeessanii namoota akkamitti Facebook irratti video daqiiqaa dheeraa kan sa'aatii dheeraa maxxansuu dandeenya jettanii namoota gaafattaniif haala kanaan itti fayyadamuudhaan dandeessan isiniin jedha. Waan isiniif hin galle yoo jiraate gaafii na gaafachuuf koomentii naaf katabuu dandeessanii. Video kan koo garuu like akkanaaf gootan isin gaafadha. Facebook akkaus akkanaaf hordoftan kunoo hordoftoota 25,000 qaba. Isaaq Ibrahim kan jedhu kunoo as biratti